Kormeetiyaa mogori baroodee kormii shaggari baroodee kormii kormeetiyaa irra nama laalaa malee keessa namaan beeku ormii. Hirphaa gaanfureetu sirbe. Ani immoo walaloo olaanaa damee barreesse si dabalu. Mogoriyaa lafa bishaan dheebisaa giddiitti dhiira leenjisaa. Mogoriyaa lafa bishaan itti naanna'u gaafa dubbiin cittee dhufte dhiira mogee galee mata rayyeesiin hin danda'u. Waaqni roobaa ka'ee rooba gadi dhiyeessee yeroon goota faarsu maqaa gootaa kaasee mogorna ceesisee. Harragaa oolmaa keenya gara mogor taasifachuuf. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kaaribuun keenya har'aa eegalee jira. Kaaribuu keenya har'aatiin egaa keessummaa addaa tokkoon qabadhee dhufee jira. Keessummaan keenya har'aa barreessaa akkasumas barsiisaa seenaati. Olaanaa Damee jedhama. Olaanaan Damee barsiisaadha akkasumas barreessaa kitaabaa Oolmaa Mogor jedhuuti. Egaa guyyaa har'aa kanaa barreessaa kitaabichaa kan ta'e Olaanaa Damee waliin turtii bareedaa ni taasifnaa. Isin hanga xumuraatti kaaribuu keenya yoo hordoftanii seenaawwan hedduu irraa barachuu dandeessu. Hanga xumuraatti nu hordofaan afeerraa keenyadha. Yeroo gaarii. Egaa tuun afaan sin gosin dura shaayii si danfiseen si eegge. Shaayii si buusee sana booda immoo gara afaan si gosuutti nu faga. Akkoon jirtu. Tole ulfaadhu. Yeroo kee waan laatteef immoo galatoom. Ulfaadhu siin jennaa galatoom yeroo kee qaaliirraa nu laattee gara istiidiyoo keenyaatti yaada kennuuf qooduudhaaf dhufuu keetiif ulfaadhuun siin jedhaa baay'ee galatoomii. Kitaaba seenaa kana barreessuudhaaf kan si kakaase sababa barsiisaa seenaa taateef moo seenaa duudhaa Oromoo keessatti guddateef si kakaase moo mee gara barreeffamaatti akka dhufteetu nu kaaftee jalqaba irratti. Tole ulfaadhaa isinis carraa naa kennitanii waa'ee oolmaa mogora akka haasa'uuf na laattaniif galatoomaa isiniin jedha. Ani ogummaadhaan barsiisaa seenaati. Kitaaba Oolmaa Mogor kan qabiyyeen isaa seenaa gootummaa Agarii Tulluu fi Baraa Dilgaasa irratti xiyyeeffate kan ani barreesse. Kitaaba kana akkan barreessuuf wantoonni na kakaase wantoota lamatu sababa naa ta'e. Tokko sabboonummaadhuma ani qabu yookiin sabboonummaan keessatti guddadhe. Daa'imummaa kiyya irraa kaasee iddoo dhaloota kiyyaatti afoolan fi maatiidhuma keenya irraa waan dhagaa guddannee fi argaa dhageettiidha jechuudha. Seenaan kun baay'inaani argaa dhageettiidha. Kanas hin jedhu kaansaa dhagaan guddadhe isa kaan immoo argaan guddadhe. Fakkeenya gootummaa Agarii Tulluu naannoo keenyatti maatiin afoolan himaa turani. Agarii Tulluu kana sirba naannoo Salaalee fi Gammoojjii Mogor kana haga dhaqeenya marga'utti waa'een Agarii Tulluu ni sirbama. Agariin maali kan jedhu maal taana waa'ee isaa sirbaan leellifamaan jedhu daa'imuma keessa nu keessa bule. Sanaaf Agariin nama sirna cunqursaa abbaa lafaa keessatti yeroo sirni abbaa lafaa uummata roorrisu abbaa lafaa sana hiyyeessa irraa rifachiise. Sababa sanaaf jecha uummanni yeroo sanaa Agarii akka ilma isaanii akka nama dhugaa isaaniitiif falmutti waan laalaniif isa santu dhaalmadhaan afoolan nu bira ga'ee. Baraa Dilgaasa immoo daa'imummaa kiyya irraan yeroo isaan lola mootummaa yeroo sana ture wajjin geggeessan argaa ture. Tokko sababni kanaadha. Inni lammaffaan immoo ogummaa seenaa barachuu fi ogummaa ammallee seenaa barsiisuu keessan jira. Haala kana lamaantu kitaaba seenaa kana akkam barsiisu na godhe jechuudha. Baay'ee namatti tola. Mata dureen kitaaba keetii Oolmaa Mogoridha. Maaf mata duree kana filattee maa jechuu barbaaddeetimi? Oolmaa Mogor sababa hedduun qaba kanan itti filadhe. Jalqabuma warra Mogor hoggaa jedhanan nin gammada qaama qalbii kiyya humnatu si'ata yeroo Mogor jedhanii. Tokko nama kaanii fi daa'imummaa keenya irraanii maqaa arrabsoo godhanii illee qoosaa godhanii namni itti wal arrabsu turanii. Dhaloonni keenya laga Mogoroo nuun jedhu turan. Garuu Mogor gaafa jennu mallattoo diddaati naannoo Salaalee kanaa fi haga Nyamariitti jechuudha. Salaalee qofa osoo hin taane lixa Shawaa gala Nyamariittuu Mogor gaafa jedhamu namni gootota kana yaadata waan ta'eef mallattoo gootummaati. Sanaaf Mogor gaafa jedhanuu qorqabbiin namoota seenaa sana beekanii ni gammada. Kanaaf Oolmaa Mogor kanan jedhee seenaa gootota kanaa gaafa laalu lafti isaan maddeeffatanii lafti isaan gaafa sochiin isaan dhibe
umurii isaaniitii fi umurii diddaa isaanii dheereffachuuf keessa socho'an laga Mogor kana. Kanaaf seenaa jara kana lamaanii mata duree kitaabaa gochuu hin danda'u maqaa jara kana lamaanii fi eenyummaa Oromoota naannawa sana jiran keessattuu Tuulama naannawa Mogor jiran kanallee diddaadhaan gaafa wal qabsee yeroo sirna cunqursaa lafti isaan gaafa rakkatan itti dheeffan lafti isaan gaafa roorroo firarraayis diinarraayis itti dhufe itti baqatan akka ammaa kana biyya alaa deemuun hin jiru. Tuulamni naannoo kanaa diyaasporaallee kan dhabeef gaafa aare Mogoruma seena malee bargama kana hin ce'u. Kanaaf Mogor sana hunda waan naa qabatuu fi waan naa yaadatuuf oolmaa Mogor jedheen jechuudha. Egaati ilma Oromoo Tuulamaati. Keessumaa immoo aadaa duudhaa safuu hawaasicha keessa jiru sirriitti argiteetta inni yaada tokko keessatti guddattee lammataa immoo yeroo seenaa kana qorattutti akkamitti akka isaan nama simatan aadaa keessummaa simachuu isaanii kabaja isaanii aadaa kana tursiisuudhaaf aarsaa isaan kaffalan hedduu isaa bira geesseettadhe yaada. Oromoo Tuulamaa keessumaa immoo naannawaa laga Mogor jiran sana akkamitti ibsitameeti? Kitaaba oolmaa Mogor keessatti jalqabayyuu otoon gootummaa jara kana lamaatti seeniin waa'ee dhuma eenyummaa Tuulama naannoo kana jiru iyyuu ibseen jira. Oromoota giddu galeessaa jechuun Oromoota Tuulama jechuun gama biraatiin Oromoo guutuu jechuudha. Akka Itoophiyaatti soo dhufne immoo lafa itti kaaba biyyattii irraa kibba biyyattii irraas kallattii hundaaniyyuu naannoo kanatti sabnati nagarre hin jiru. Oogdii jechuu dandeessaan Tuulama jechuun. Oogdii beessaa bakkee midhaan itti dhiyaatanii itti calleeffatanii callaa isa dhumaa itti sooratan itti qulqulleeffatan jechaadha. Tuulamni gabaa biyya kanaati. Oogdii biyya kanaati jechuudha. Gabaa biraatiin Oromoota Tuulamaa gaafa jennu. Egaa yeroo dhiyoo kana maanguddoo guddaa hiriyaa Hagarii Tulluu turan dhimma hojiitiin darbuu taasiseen ture. Yeroo natti man seenaa Hagarii Tulluu nama baay'ee nama jaallatudha, nama kabajuudha. Oromoodhaaf qofallee utuu hin taane sabaaf sablammoota naannoo sana jiran yeroo dhiibbaan irratti gaggeeffamullee irra goree nama dubbatudha. Nama akka sanaa jibbaa turanii, ari'ataa turanii, aniyyuu sodaa sanaan ka'anii walaayittaa kanatti imaleen achi jiraachaa ture. Amma immoo biyyi nagaadha jedheen gara biyya kootitti deebi'e jedhanii interviyuu naa kennanii turanii maanguddoo guddaa beekumsa guddaa qaban baay'ee namatti tolan tokko wajjin turtii taasiseen ture. Seenaa badhaadhaa Dilgaasaa illee ati immoo qoratteetta. Gootota kana lammeen egaa Tuulamni gootota hedduu qaba. Isaan keessaa warra kanarratti xiyyeeffatteetti kan barreessite. Goototaawwan kana lamman wanta walitti fidutu yookaan wal fakkeessutti jiramoo jarreen kana keessaa filattee maaf barreessuu dandeesse? Achumaanis immoo seenaa jara kanaa nuuf kaasme. Tokkoffaa Hagarii Tulluu irratti miidiyaan keessan sumaan na fakkaata nama hiriyaasaa ta'e Jaala jedhama. Qabsoo keessatti hiriyaa qabsooti. Jaala isaa ta'e miidiyaa keessatti gaafa dhufu hordofaan ture. Akka carraa gaaf sana kitaaba kiyya faayinaal ediishinii irra jira. Ragaa sinirraa fudheen ture. Si wabeeffadheerra. Nani matta si wabeeffadheera waan ta'eef. Sanaaf akkuma isaanuu jedhanii Hagarii Tulluu nama uummataaf nama garaa laafessaa fi sirna irratti hin qabsaa jedhee yaade sirna hamaadha jedhe sanaaf garuu nama gara jabeessa ture. Gootummaa Hagarii Tulluu wanni adda godhu isa kana ture. Namoota inni irratti qabsaa tureef Hagariin nama gara jabeessa. Uummata nuuf qabsaa'e jedheef garuu nama gara laafessaa. Keessawuu uummata harka qalleeyyii kana yeroo argu yeroo sanatti sirna bara sanaatitu uummata kana hiyyeessa godhe malee uummanni kun uumamaan hiyyeessa miti jedhee too'ii nama haasaallee godhu yeroo uummata carraa argatee nama walitti qabee afoola keessa gaafa deemnee waa gaafa nu waa'ee Hagarii namni marartee fi miira imimmaaniin akkasiin immoo jechuudha akkuma jaalli isaanii isin biratti dhufee yaada kennaa turan sana. Itti aanee kanan kitaaba kanarratti qabadde seenaa gootummaa badhaadha Dilgaasaati. Sababni oolmaan Mogor jedhee seenaa gootummaa jara kanaa lamaanii wal fakkeessee fi jarri lamaan iyyuu kan isaan mandheeffatan sulula Mogorii kanaafanan walitti fidee too'ii oolmaa Mogor keessatti qabiyyee kitaaba kanaa godhee badhaadhi Dilgaasaas waggaa 3 sirna wayyaanee jalqabumarraa dhufaatii wayyaanee innis loltuu dargii ture tokkoffaa isaa wal fakkeessu Hagariin loltuu Hayilasillaasee ture imperiyaal boodigaardii miseensa ture achi keessaa gara diddaatti bahe ogummaa waraanaa qabu sana qabsoo bilisummaatiif oolcheen illee badhaadhi Dilgaasaas loltuu ture loltuu waraana dargii ture ogummaa waraana dargii keessatti godhatan illee deebisee qabsoo bilisummaa Oromootiif oolche sochii qabsoo bilisummaa godhan kana
yookiin immoo diddaa gabrummaa godhan kan ammoo manneen isaanii yookaan lafti isaan daa'effatan sulula Mogorri. Kanaafiin seenaa jara kana lamaanii oolmaa Mogoriin barreessee jechuudha. Seenaa gootota Oromoo Salaalee yeroo kaasnu seenaa gooticha Muluu Hasanis kaasuun hin daggatamu. Kitaaba kee keessatti seenaa dabeessa ta'e, seenaa sirrii hin taane, seenaa akka malee hubatame. Shiftaadhaan shiftaa jedheedhamu maal akka ta'e naan galle kitaaba kee kana keessatti ibsitee jirta. Nama agariin shiftaa jedhee ofiifuu shiftaa ta'e jedha wanni mata durichi. Gaafa agariin diddaarra jiru sana Muluu Hasanuu qondaala mootummaa olaanaa Haile Sillaaseetti akka Salaaleetti. Fiitoraarii maanuu kennamee fi Fiitoraarii Muluu Hasanuu jedhama. Bulchaa awuraajjaa Kuyyuuti jechuudha. So qondaala olaanaadha. Nama yeroo sana Haile Sillaaseen paarlaamaa dhabullee nama sadarkaa ministeeratti beekamu. Garuu Haile Sillaaseen kufee yeroo sanatti gaafa agariin socho'u agarii qabuudhaaf nama duula geggeessaa ture. Duula geggeessuu qofa osoo hin taane gaafa agarii fi obboleeyyan isaa fannifaman Salaaleetti qondaalota adeemsa fannoo fi adabbii du'aa agarii tulluu fa'aa sana dhaabbatanii ilaalan keessaa qondaala mootummaa jabaa ture Muluu Hasanuuni. Kanaaf agariidhaan yeroo sana shiftaa jedhee agarii adamsaa ture. Agariidhaan shiftaa jedhee adamsaa akkuma ture sana ofii uumuu deebi'ee bosona galee innuu shiftaa jedhamee akkuma agarii sana innis magaala Gabra Gurraachaatti fannifameeti kan ajjeefame. Kanaaf nama agariin shiftaa jedhetu ofiisaafuu shiftaa ta'e jechuudha. Kana fayyadamuu barbaadee jechuudha. Kanan baruu barbaadee. Mee amma waa'ee teessuma lafa tuulamaa kana kaasnu. Teessumni lafa tuulamaa kuni biyyattiidhaaf giddugaleettiidha. Giddugaleessummaan lafa tuulamaa kanaa fi diddaa garbummaa yeroo sana ture, hawaasa yeroo sana turee fi amma jiru wal bira qabdee akkamitti nuu kaastameeti akka qorataa seenaa tokkotti? Dhugaadha. Tuulamni biyya kana keessatti akkan dura siin jedhe sana oogdii biyya kanaati hin jedhe gabaa biyya kanaati. Oogdii jechuun kan lafa itti oomishachaa turan hunda itti calleeffatanii irraa nyaatan jechuudha. Kanaaf tuulamni biyya kanaaf qoonni inni qabu amma qooda akkasiiti. Garuu kaleessa maal dabarsee dhufee kan jedhu biyyi kun tolaan hin ijaaramne. Biyya kana ta'uufis sabni isaa ta'uuti naannoo baay'een fedhiin gaafatamanii miti. Impaayera turte impaayera irraa gara ijaarsa biyyaatti jijjiiramte gaafa kaleessa impaayera turte sana Oromoota cabsuudhaaf keessawuu mootonni gara kaabaa kuni jalqaba warra tuulamaati kan isaan cabsan. Erga tuulamni cabee kan Oromoonni gara biraa cabanii kanaaf Oromoo cabsuudhaaf shaakala jalqabaa tuulama irratti kan isaan raawwatan. Tuulamni waggaa tokkotti miti kan inni cabe. Turtii waggoota baay'eedha. So tuulamni gatiin inni kaffale yeroo sana hin himamneef hin seeneffamneef cubbuu guddaan bakka kana ture. Akka waan tuulamni warra kanaaf minxaafii diimaa feesii mateetti illee fakkeeffamee yeroo haasamu jira. Faallaa sanaa garuu tuulamni amma gosti isaanii dhumutti fakkeenya warri abbichuu Haile Sillaasee kana waliin lolli isaan gaggeessan waggaa 13 amma gosni isaanii lafarraa dhumutti loluu qabnaa jedhanii warri Haile Sillaasee. Bifuma wal fakkaatu namallee warri Guulallee lolli isaanii gosaan yeroo sana kan ture. Gosaan of ittisan. Akka ammaa kana caasaan mootummaa waan hin jirreef yookaan caasaan paartiin yookaan gaaddisni tokko Oromoota walitti fidu waan hin jirreef gosaan of ittisu turan waggaa sana. Kanaaf warri abbichuu kun keessayyuu yeroo sanaa mootota shawaa kan ofirraa deebisuu irra darbanii lafoota dur keenyadhaan amma Ankoobarii fi Dabra Biraanitti illee deebisanii qabatanii turanii. Achirratti gootummaan Oromoonni Guulallee Yaayyaa Abbichuu Jiddaa gatiin isaan kafalan waraana riphaa fi bara jedhee Inoo'aa bara jedhee riphaa yeroo sana tuulamni gatii guddaa kan kaffalee boodarra gamtee fi jennaan warri as taa'uun waan isaan jedhan tole jedhanii warri tole jechuu didan kuun Mogor seenee kuun Arsiif Baalee baqatee jechuudha. Kanaaf tuulamni eenyummaa isaa tifachuu fi gatii guddaa kaffale. Gatii guddaa inni kaffale sun seenessa sabboonummaa Oromoo keessatti qixa sirriin hin kaa'amneef. Kanaaf akkuma Itoophiyaatti seenessi biyya kanaa seenessa hammataa ta'uu qaba jennee seenessa saboota giddugaleessa godhate. Eenyummaa fi mirga sabootaatiif illee iddoo kennu.
jennee qabsoofnu sana seenaa Oromoo keessatti illee Oromoo walii isaati seenaa walii kabajuu eenyummaa walii qixa sirriin kaa'uu danda'uu qaba ture. Kun iddoo kanatti laafina ta'een arge. Dhaloota hiddaan tokko ta'ee garuu bakka garaagaraa jiraachaa jiru. Amma kaastee turte namooti naannoo kana diddaa garbummaa yeroo sana fudhachuu didanii gara Arsii akkasumas Baaleetti imalanii jireenya isaanii achi taasifatanii jiru jettee turte. Kitaabni kee kun sanyiin isaanii hiddi isaanii tokko kan ta'e kana walitti fiduu keessattuu gahee qabattee yaadda? Sirriitti gahee qaba. Bakka inni itti milkaa'e jedhee irraa gammadellee nan qaba. Warra walakkaa jaarratiif wal dhabeen miilana kitaaba kana waliif fidee kan wal arganne jiru. Akkuma dura sii jedhe sana Salaalee keessa utuu lamni gaafa jedhan naannawa sanatti karaa baddaa Salaalee kana haga Meettaa fi Adaa Bargaa kana hundatti kan namni asii buqqa'ee gara Arsii Baalee deeme. Cunqursaa sirna kaa'ama yeroo sana kan nama buqqise sirna nama dhuunfaatii miti namni dhuunfaa bileen goonu hin jiru sirna yeroo sanaati. Qabsaa'onni amma kaasne kun sirna sana jijjiiruudhaaf kan isaan qabsaa'aa turan. Kanaaf sirna yeroo sanaati amma Baalee yaa karaa Baalee sirba yeroo tokko inni sirbu namni sirba seena qabeessa. Baalee karaan Baalee koodiyyee addaan Baanee yeroo jedhanii sirbantu ture. Yeroon suni yeroo warri Salaalee kun daa'ima isaanii shakokkootti baatanii horii isaanii uffatanii torbee sadii fi ji'a lamaatti deemanii Arsii Baalee galaa turan. Amma kawaaneen siimuu barbaade maatii addaa faceetu wal arge kanan sin jedhu warri Baalee sun illee qorannoo kiyya kanaan eessa jedhan jedhee barbaadeen jara kana argadhe jechuudha. Isaan takka maatii isaanii kanaan asii quban qaban. Ergan kitaaba kana xumureen eebba kitaaba kiyyaa irratti maatii isaanii achi jirus fidee maatii asii kan Salaalee jirus Salamoon Agarii Tulluu fi maatii isaa warra Arsii irra jiranis kitaaba kanarra waliif fidee akkasuma ammas hiriyoota fi michiiwwan qabsoo badhaadha Dilgaasaa hidhaa waggaa 20 booda warri ba'anii ammas biyyatti hin deebine sumaani. Isaan sunillee amma walitti deebi'anii wal arganii turan jechuudha kitaaba kanarratti. Kanaaf kitaaba oolmaa mogor warra maatii qe'ee tokko garuu adda faca'anii turanii wal agarsiisuuf itti milkaa'ee jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Tokko kaayyoon kee sanadhaa lammatammoo dhaloonni seenaa gootota darbanii sana akka baru taasisuu keessatti illee gaheen kitaaba kun qabu guddaadha jedheen kan inni yaadu. Oromoon egaa gootota hedduu qaba. Seenaa isaanii dubbattee haasoftee kan hin finne gama barnootaatiin, gama diddaa garbummaatiin, gama dinagdeetiin, gama dhaloota qaruutiin gootota hedduu qaba. Godinaalee Oromiyaa hedduu irra deemtee naannolee Itoophiyaa hedduu irra yoo deemte biyyattiin Itoophiyaa kun akkasitti akka isheen dhaabbattuuf namoonni gahee isaanii ba'atan hedduutu jira. Mee dhaloota ammaa kanatti immoo dhufnu. Dhaloonni ammaa kun gootota keenya darban sanarraa maal barachuu qabattee yaadda? Keessumaa qabsoo gama dinagdeetiin, qabsoo gara eenyummaa ofii nama biraatti barsiisuutiin, aadaa kan addunyaatti beeksisuutiin dhaloonni ammaa maaliin qabsa'uu qaba? Gootota darban irraa immoo dhaloonni ammaa kun maal barachuu qaba jettee ergaa nu dabarsitameeti? Barbaachisummaan seenaa kaasuutii fi addatti immoo ani seenaa goototaati kanan barreesse. Gootummaa kaleessa jiru sana dhaloota har'aa keessaas itti fufsiisuudha. Seenaa gootota kaleessaa barreessuun, seenaa gootota kaleessaa barsiisuuni. Tarii gootummaan immoo bara fakkaatti. Akka kaleessa fakkeenya gootummaa Garii Tulluu fi diddaa Garii Tulluu kanan kaase seenaa Garii Tulluu dubbisnee yookaan barsiifnee dhaloonni irraa akka Garii Tulluu haa ta'an miti. Asirratti akka ogeessi seenatti kan inni dubbachuu barbaadu gootummaan bara fakkaata malee kaleessa hin fakkaatu. Garii Tulluu kaleessa barri sun maal barbaada sabni keenya maal keessa jira jedheet akka sabni keenya cunqursaa keessa jiru erga baree cunqursaa sana falmuudhaaf immoo kamtu filannoo ta'uu danda'a. Barri sun maal eeyyamte? Waan barri sun hin eeyyamneef karaa barri sun karaa danda'u filate jechuudha bosona seenuu. Kanaaf bara sanatti filannoon jiru bosona seenuudha. Bosona seenanii mootummaa sana chaalenji gochuudha. Sirna sana sodaachisanii yookaan doorsisanii jalqaba waa diduuni waa lamaaf tokko waan didan sana sodaachisanii yookaan doorsisanii akka inni sirrii hin taane itti himanii isuma sirreessuudha. Akka inni karaatti deebi'u gochuudha. Lammaffaa yoo inni karaatti hin deebine immoo iddoodhaa balleessanii sirna uummataa ta'u ijaaruudha. Seera qabsoo keessatti jechuudha. Kanaaf kuni gootummaa yeroo sirni
waan ati qabattee jirtu ajandaa ati qabattu si harkaa fuudhuu didee yoo nan sochaatti illee ukkaamsaa fayyadame filannoo biraa fayyadamta jechuudha. Filannoo ittiin dhokachuu dandeessu. Kanaaf bara sanatti gootummaan kan eeyyamtu isa kanaadha. Har'a keessatti garuu jaarraa 21ffaa keessa gaafa jirru filannoon gootummaa baay'eedha. Rakkinni sabaas baay'eedha. Kaleessa rakkoo eenyummaatti ture. Rakkoon eenyummaa rakkoo maqaan sabummaa iyyuu yakka ture. Afaan yakka ture. Aadaa yakka ture. Sana kabachiisuudhaaf filannoo dandeettii hunda fayyadamuun dirqama. Har'atti afaanii fi sabni yakka miti, eenyummaan yakka miti. Rakkoon biraa garuu guutee jira. Fakkeenya diinagdeen amma dhaloota kan warqatti gaagaa jiru diinagdeedha. Kuni mataan isaa qabsoo barbaada. Goota kanaaf of kennullee barbaada jechuudha. Aga ammaatti rakkinni bakkee jiru namuu akkuma kaleessaa sanatti maqaa kaleessaa sana warri kaleessa sabaaf qabsaa'anii maqaa gaarii waan qabaniif ilaalloo gaarii waan qabaniif akka isaanii sana ta'uu barbaadan. Akka isaanii ta'uun akka isaan kaleessa taasisan ta'anii miti. Waan sabni kun irra barbaadu sana deebisanii akka isaan ta'u malee asirratti wal jala darbaa jira dhaloonni. Akka gariittiin goota taa'anii qawwee kaasuudhaan akka garii ta'uun hin danda'amu. Agariin kaleessa warra uummatatti roorrisu sana sodaachise. Har'atti garuu rakkinni dhaloonni itti dararamaa jiru addunyaadhaan dorgomuu dadhabee tokkoffaa diinagdeedha, lammaffaa diinagdee keessatti gabaa addunyaa keessa galuu dadhabuudha. Ofii cimanii yookaan immoo ofii arjaa ta'anii dhaloota bakkee sanatti ijaaruun dhaloota achi keessa galchanii arguun gootummaadha. Tarsiimoo diinagdee haaraa fidanii ammallee siyaasni fi qabsoon eenyummaa fi qabsoon siyaasaa gargar ta'uudha qaba. Dorgommii siyaasaa fi gabaa siyaasaa keessatti dorgomuu dadhabuun rakkoo biraa ta'ee otoo jiru ammallee maqaa sabaatiin deemuun maqaa eenyummaatiin deemuun ni jirti. Tun rakkoo guddaadha. Asirratti gootummaanii fi dhaloonni kan wal argachuu dadhaban. Kanaaf dhaloonni irra jiru goota kaleessaa kan nuti faarsinu isaan akka bara isaaniitti waan isaan eeyyamuu dide humnaan waan eeyyamsiifachuu barbaadaniif sirna sana cabsuu barbaadan. Har'atti garuu yoo xiqqaate filannoo baay'ee qabna gootummaa agarsiisuudhaaf barnoonni mataasaa kufaatii barnootaa keessa jirra, kufaatii diinagdee keessa jirra, teekinooloojiidhaan dorgomaa ta'an jirru kun hundi gootummaa duwwaa ta'ee jiru jechuudha. Kanaaf qaawwaawwan amma qabnu kana guutnee gootummaa keenya mul'isuu qabna. Dhaloota dhufuus nus dhaloota dhufuu fi gootummaa keenya kana lafa keenya darbuu qabna jechaa jirta. Xumura irratti ergaa akkatti na dabarsitu kan hin barbaadu aadaa dubbisuu keenya irratti. Namoonni baay'ee dubbisaa yookaan kitaaba dubbisuu jaallatan, waa dubbisuu jaallatan araada nama qabsiisa jedhu. Aadaan dubbisuu keenya ammoo yeroo ammaa kana keessumaa miidiyaalee hawaasummaa irratti namoonni hedduun xiyyeeffatanii wanta sasalphaa tokko daqiiqaa tokko lama gidduutti darbu qofa ilaaluudhaan yeroo isaan itti kitaaba dubbisuu waan dubbifamu kana dhiisaa dhufan ni mul'ata. Mee akka qorataa seenaatti barreessaa seenaa tokkootti akka barsiisaa taate tokkoottis aadaa dubbisuu keenyaa kan akkamiin dhaloonni ammaa kun akkamiin akka dabaluu akka qabuu fi bu'aa dubbisuu irraa dhaloonni argachuu danda'u immoo mee gabaabsitee nu kaaste. Wantoota yeroo gabaabduu keessatti qofa ilaalanii gataniif darban waan hunda iyyuu sindiseroodha fayyadamaa jiru. Addunyaan garuu sanarra hin jirtu. Fakkeenya dhaloonni sooshaal miidiyaan gabaa addunyaa kana doomineet godhu iyyuu yookaan immoo gabaa addunyaa keessa humdaafuu walqixa ta'ee jiru iyyuu kanaan kan yeroo isaa gubaa ooluu fi kanaan kan hojii ofii waan ofii gate keenya malee hin jiru. Teekinooloojiitti fayyadamuun akkuma jiru ta'ee waan wabii hin qabne waan ofii keessaa gahee hin qabne irratti yeroo gubuun garuu kufaatii dhalootaati malee cimina dhalootaa miti. Dhaloonni kitaaba peejii 2 dubbisuu irra tiiktookii sa'aatii 3 ilaaluutu irra filannoo ta'ee argamaafii jira. Kuni dhaloota kufee namaa jechisiisa malee teekinooloojii nama hin jechisiisu. Teekinooloojiin yoo achi keessaa gahee qabaatan yoo abbeentaa qabaatan ammallee galiin achirraa argamu yeroo achirratti gubuu qofa osoo hin taane galii achirraa argatanii biddeena ta'ee yoo ittiin jiraatan. Sanaa fi teekinooloojiin kaanii fi kaalcharaal elimination maalidhaan aadaa balleessuudhaaf gahee qaban nurratti hojjechaa jira jechuudha kun. Amma yoo argine wantoonni safuu hawaasaa cabsan argaa dhageettiif hin tolle miidiyaa hawaasaa kanaan deemaa jiran.
Otoo miidiyaa hawaasaa kun abbeentaa kan keenya ta'e kun hin darbu ture. Abbeentaa kan keenya miti. Biyyoonni teekinooloojii kana keessa fayyadamoo ta'uu danda'u. Nuuf garuu kufaatiidha, kisaaraadha. Kana aadaa dubbisuu deeffannee kufaatii kana keessaa bahuu qabna yaada jedhuun qaba. Baay'ee galatoomii yaada bareedaa nuu kaaftee. Egaa kitaabni kee oolmaa mogor jedhu kunis immoo seenaa goototaa akkasumas duudhaawwan aadaawwan adeemsa isaan dabarsan amalli isaanii maal akka fakkaatu gootonni durii amala akkamii agarsiisaa akka turan jaalala biyyaa fi hagam aarsaa akka ta'an illee kitaaba kana keessatti barreessitee jirta. Daawwattoonni keenya kanneen nu daawwataa jirtan immoo kitaaba oolmaa mogor kana dubbisanii caalaatti seenaa kana kan afaaniin dubbanne caalaa akka isaan irraa hubatan immoo abdii guddaa qabna. Yeroo kee qaaliirraa nu laattee gara istiidiyoo keenyaa dhuftee yaada akkas miidhagaa nuuf qooduu keetiif immoo guddaa galatoomi siin jenna. Sinillee carraa naa laattaniif guddaa galatoomi. Ulfaadhu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kaaribuu keenya har'aatiin barsiisaa akkasumas barreessaa kitaaba oolmaa mogor kan ta'e waliin turtiin taasisne kana fakkaata ture. Isinis filannoo keessan AMN+ taasifattanii nu faana waan turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Yeroo gaarii.